Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Babaaruu ashamaa akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo alaamanni sa'a namni waa horattan cufti isinii badhaadha. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksifna. Qophiilee kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin wajjin turu aan Waaqoon Oleeti. Akkuma aadeeffannee oduun jalqaba qophii keenyarraati. Oduutti aansuun dhiibbaa fi dhiittaa garjabinnaan naannawa Amaaraa godina addaa Wallootti weerartoonni murna biltsiginnaan bobbaafaman ummata keenya Oromoo Walloo irraan gahaa jiran irratti yaada gabaabaa jiraataan naannoo sagalee bilisummaa Oromoof kenne gurraan isin geenya. Qophii keenya walakkeessa sagantaa keenyarraatiin dhimmoota haala yeroo naannoo irratti ibsa ejjennoo jaarmiyaan sochii biyyoolessa Walaayitaa National Movement baasetu isiniif dhiyaata. Xumura sagantaa keenyarraatiin kufaatii diinagdee fi qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa irratti afgaaffii ogeessa diinagdee Jaal Ayyaanaa Goobanaa waliin goone kutaa jalqabaa isaa ta'a. Hundumaa hanga xumura qophii sagantaa keenyarraatiin waliin turaa jecha oduun kunooti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageechisnaa. Oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu aan Shumburaa Odaati. Roorroon murna biltsiginnaan nurra gahaa jiru daangaa darbaadha jechuun jiraattonni godina Arsii Lixaa sagalee bilisummaa Oromootti himan. Akka jiraattonni dhiibbaa fi dhiittan hammaate jedhanitti ilmaan Oromoo qe'ee isaanii irratti sababa tokkoon ala ajjeeffamuu, hidhamuu fi qe'een isaanii ibiddaan gubachaa jira. Akka kanaan kibba baha Oromiyaa godina Arsii Lixaa ona Heeban Arsii ganda Xuffaatti noonni mootummaadhaa uummata nagaa sababa tokkoon ala rasaasa itti roobsuun namoota 2 ajjeesanii namoota 5 ukkaamsuun hidhaatti darbatanii itti roorrisaa jiraachuu maddeen keenya jiraattota waabeffachuun gabaasaniiru. Akka maddeen jedhanitti gaafa adoolessa 10/2022 ganda Xuffaatti namoonni cubbuun waraana murna biltsiginnaan ajjeeffaman tokko Dhaabii Roorrisaa Tolaa abbaa maatii 3, lammaffaa Kadir Guddatoo abbaa maatii 2 yoo ta'an kanneen ukkaamfamuun hidhaman ammoo namoota 5 yoo ta'an ammaaf maqaan isaanii hin geenye jedhaniiru. Odeessa ajjechaa gara biraatiin achuma godina Arsii Lixaa ona Shaallaa magaalaa Ajjeetti obbo Guyyoo Gabbitaa adoolessa 14/2022 waraanni biltsiginnaa haala sukkaneessaadhaan ajjeesaniiru. Akka maddeen dabaluun addeessanitti waraanni mootummaa obbo Guyyoo bifa sukkaneessaadhaan gajaraan yookiin baangadhaan qaama isaanii cicciranii ajjeesuu isaanii maddeen naannoo gabaasaniiru. Maatiin reeffa fudhatee akka hin awwaallanne dhorkuunis hubatameera. Gama biraatiin murni PP ilmaan isaanii Guyyoo Gabbitaa ajjeesuun abbaa isaa obbo Gabbitaa Maalatoo manguddoo ganna 75 ammoo mana hidhaatti darbachuun sillee akka ilma keessi ajjeefna jechuun itti dhaadataa fi yakka ulfaataa akka irratti raawwatan maddeen gabaasaniiru. Akka maddeen dabaluun gabaasanitti ilmaan Oromoo magaalaa Ajjeetti caasaa mootummaa biltsiginnaan doorsisamaa jiran keessaa obbo Gabbitaa Maalatoo dabalatee obbo Kallee Dhaadatoo, obbo Baatii Odee manguddoo umurii 80 olii fi obbo Waaqoo Bilisoo haadha manaa isaanii waliin doorsifamaa jiru. Odeessa hidhaa wal fakkaatuun achuma godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee irraa tibba kana qabamuun kan hidhamanii turan manguddoon Oromoo ganna 70 obbo Daraaroo Guyyoo,
mana hidhaa Shaashamannee keessaa baafamanii magaalaa Adaabbaa buufata poolisii magaalaa Adaabbaatti dabarfamuun akka dararamaa jiran maddeen ijaan argan ifoomsanii jiru. Uummanni Oromoo daangaa Sumaalee jiraatan jiraachuu dadhabanii qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqifamuu onoota ollaatti godaanan. Akka odeessi maddeen irraa ba'e odeessutti uummanni Oromoo fi Sumaalee wal daangessan gidduutti dabballootni fi kaabinootni bilxiginnaa shira xaxaniin uummata lameen walitti buusuun bu'aa siyaasaa gidduu argachuu fi haaluma kanaan soomana musliimaa dura irraa kaasanii uummata Sumaalee hidhachiisuun akka uummanni Oromoo manaa bahee bittaa gurgurtaa hin gaggeeffannee fi loon isaa baasee bobbaafatee hin deebine danqaa itti gochuu oduun argame ifa godha. Hidhattoota Sumaalee karra sadiin karra filtuu, karra godee fi karra cirraattii jedhamuun itti bobbaasuun akka uummanni qe'ee isaatti beela fi lolaan marfamee akka hiraaru taasisuu oduun kan hubachiisu. Akka maddeen ijaan argan jedhanitti kibba baha Oromiyaa godina Baalee baha ona gurraa dhaamoleetti uummanni Oromoo beela fi sodaa nageenyan dhiibbaa diinaa irra bule jiraachuu dadhabuun qe'ee fi qabeenya isaa dhiisee ona gurraa dhaamolee naannoo Hokkoltuu jedhamu irraa gandeen 3 buqqaaniiru. Uummanni buqqaan kunneen gandi tokko achuma ona ollaa ona gooroo ganda malkaa buttaa jedhamutti kan godaane yoo ta'u gandeen lamaan ammoo ona dalloo mannaa iddoo addaa kallee gorbaa bakka burqaa jedhamutti akka godaanantu ibsame. Uummata Oromoo qe'ee isaanii irraa buqqifaman kanneen keessa addatti gandeen lameen dalloo mannaa iddoo kallee gorbaa burqaatti godaanan nyaata fi iddoo ciisichaa dhabuun rakkoo ulfaataa akka keessummeessaa jiran maddeen dabaluun addeessanii jiru. Caasaan mootummaa bilxiginnaa godinichaa rakkoo uummanni kun keessummeessaa jiru fallii fi malli ka'e tokkollee akka hin jirre gabaasameera. Dhiibbaa fi dhiittaa irra geeffamuun ilmaan Oromoo godaantuu ta'anii qe'ee isaanii irraa buqqaanii qe'ee obboloota isaaniitti godaanan kanneen gargaarsa hatattamaa barbaadu waan ta'eef bira dhaabbadhaa jechuun kanneen haala isaan keessa jiran argan uummata Oromoo bal'aaf dhaamsa obbolummaa dhaamaniiru. Bulchiinsa naannoo Gambeellatti uggurri yeroo kaa'ame. Bulchiinsa naannoo Gambeellaa magaalaa Gambeellatti uggurri sa'aatii dabalataa kaa'amu waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Gambeellaa beeksise. Akka ibsi waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Gambeellaa irraa bahetti haala Gambeellaa keessatti uumame wal qabatee hojii seeraan ala to'achuuf uggurri sochii kaa'ame jedhe. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 7 2014 waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Gambeellaa haleeluu kan yaadachiisan maddeen haleellaa kana ordofuun itti gaafatamaan bulchiinsa naannichaa obbo Ugeetuu Adingoo yeroo wal fakkaatutti bulchiinsi naannichaa uggura sochii kaa'us sochii halkanii irratti to'annoon akka hin jirre ibsuu isaanii maddeen kunneen ifa godhanii jiru. Kana ordofuun ambulaansii fi konkolaattota nageenyaa Gambeellaa keessa darban irraa kan hafe akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessa sa'aatii 2 hanga sa'aatii 11 fi walakkaatti sochiin namootaa fi konkolaataa hundi daangeffameera. Naannoon Gambeellaa kan Suudaan Kibbaa waliin wal daangessu keessatti hidhattoonni Suudaan Kibbaa irra deddeebiin haleellaa raawwataa ajjeechaa geessisaa loon saamaa turuu maddeen yaadachiisaniiru. Magaalaa guddoo bulchiinsa naannoo Beenishaangul kan taate Asoosaa irrattis torban darbe qoqqobbiin yeroo kaa'amuun ni yaadatama. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu kanumaa sagantaalee hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Injifannoon uummata Oromoof. Kabajamoo hordoftoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Dhiibbaa fi dhiittaa garjabinnaa naannawa Amaaraa godina addaa Wallootti weerartoonni murna biltsiginnaan bobbaafaman uummata keenya Oromoo Walloo irraan gahaa jiran irratti yaada gabaabaa jiraataan naannoo sagalee bilisummaa Oromoof kenne kunooti itti dhiyaadha. Akkami haalli kun akkuma itti fufetti jira waan jedhamu odeessi kun deddeemaa nuunillee odeessuma akkasiin nu dhaqqabee jira. Haalli isin irra jirtan maal fakkaata? Haalli kaleessarraa qabee hamma
halkanirraa sa'a 4tti Amaarri gaaratti nafne bu'e. Gara keessanitti bu'ee? Tole. Qawwee dhahee iyyee dirmate. Hamma abii miti hamma wasana isaa gadi dhufe. Uummannis iyyee wal dirmachiifne. Amaarri haa dha'u malee ofii qawween dhoonnu jenne wal dhowarre. Akkasumatti nurraa dhaabbatee har'a nageenya oolee jira jechuu barbaadeeti. Sababni nu dhiifneef haa dhufuu ogguma dhufee inni bakka nu gahee akkasitti gaarruma siribna jenneeti. Dhiifne jechuu barbaadeeti ittiin bu'unu horii sarratti dhiingaddaa'u namni hedduun nurraa wareegame malee inni waa nurraa aanetii miti. Lafaa kaaneettiin horiinuu bineensa mataa dhoffatanii lolanii mataa dhoffanne lollaa haa bahuu bakka haa ga'u jenneetuma wal dhowarre. Isin callisnaanoo of duuba deebi'e moo ittuma fufe? Ittiin afuufne fanu jalaa callifnee dirmannee warra ofii gadi qawwee waqarre. Hawaasni dirmate. Inni immoo hoggaa nu callifne callisuu keenya saniin irraa wallaalee yaa'ee nutti gubbaa bahu sodaate dachee eegale. Of duuba deebi'anii gara qe'ee isaaniitti galan jechuudha? Gara qe'ee isaaniitti of duuba deebi'an. Kana malee isaanumatu dhukaasaa ture jechuudha. Dhukaasa kana miidhaan dhaqqabe hin jiru? Miidhaan qaqqabe hin jiru. Dhukaasa akkama dhukaasan qawwee guguddaa meeshaa guguddaa bireen diishaa kanatuman waaridha. Eeyyee. Ammaree dhaabbatee jira taragaaga'ee nu sossoonee itti jalaa qabuu dhabaanuu lollichi olee jecha waan nu jalaa qabnu taate har'allee lola jiraatira. Kaleessa isaa akkamiiti kan isaan dhufanii isin irratti dhukaasa kana banan? Uummanni gabareedhaa miti warri amma qawwee dhoonna je'ee hamma darba biraan hamma daseedhaa wal guuraa jiru uummata fannooti. Eeyyee. Warroonni federaalaa walakkaa tana seenanii isin qawween dhahina isaanumti haadhanii malee amma isin bira gahanii dhahinaadha. Taatuma fadhaa warri jiruus ni jira. Federaalatu isin gidduu seenee? Hoggaa isaanii dhukaasanitti ittisa godhani qabuu isaan immoo moo callisanii malaalaa turan? Ittisa godhuu maal dandan isaan ofuufuu hin sodaatani. Callisanii malaalaa turan jechuudha? Ijumaan argan jechuudha waan isaan godhan. Tole sa'aatii akkamiitii qabeeti kan isaan dhufanii dhukaasa isin irratti banan silaa? Magribirraa qabee haga sa'aatii 4 qawwee dhukaasan. Naga kana isinis hidhattoonni federaalaas callistanii malaalaa turtan? Naannoo jirni silaa bakka amma dhukkaatu tanarraa maddii harka bitatti hafanii. Eeyyee. Karaa dhukkabsan isaanii dhufuu hin dandeenye dachiin dachi badaadha. Laakiin warroonni bilbilaanis warri waradaatis bilbilanii haa bahanii malee darbanii wasana keessa isaan murshiinan malee wasana isaanii keessatti qawweetti jammaruu dhahuun barbaadina ajaniin ittisaa turani. Eeyyee. Nutis ammoo haa dhufanii gaagarree jirraa nafti horiinee waan wal finnuuf hin qabnu silaa isaan marxifataniiti kan dhufutti jiranii bakka deemaniif haaganii achumatti itti jammarra jechaadhanii qawweetti dhahuu dhabnee akkasumatti bullegaa silaa waliif dirmanne. Ammaalli guyyaarraa ergi lafti bari'etti jiru nageenyatu jira jechuudha? Nagaa lakki nageenya jira nageenya olee jira. Ergoof duuba deebi'anii waan godhan isin qaban jarri? Waa godhanii nyaa'uu fuudhuu hin danda'an. Gaariidha gaa baga rabbi isiniif tasgabbeesse jabaadhaa gaa sanuma isin dubbisuuf hangama keessanitti bilbile odeessi haaraa yoo jiraate immoo walitti deebina. Ayyee isin bilbiluu keessaniif galatoomaa nu to'atuu keessaniif. Ayyee ulfaadhaa isinillee nagaa ta'a rabbi isin haa tiksu. Ayyee maraba. Mirga ofiin of bulchuu bifa qaroomee fi abshaalummaadhaan sarbamee guutummaan uummanni walayitaa gandarraa kaasee sadarkaa caasaa hundatti irratti mari'atee mana maree bakka bu'oota uummataa ol aanaadhaaf sagalee guutuun kan murteesse gaaffii walayitaan naannoo ta'uu bu'uuruma heerri biyyaa eeyyamuun mana maree naannoo sabootaa sablammootaa fi uummattoota kibbaa fi mana maree federeeshiniif dhiyeesse
jijjiirsa heeraa karaa murtii sagalee uummataa yookiin riifarandamii eegaa jira. Yeroo kanatti shira hammeenyaa kan adeemsota heeraan ala ta'anii fi gaaffii heeraa seenaa fi uumamaa kan uummanni walaayittaa ofiin of bulchuuf dhiyeesse kana moggaatti dhiisee uummata keenya waggootaaf wareegama hin feesisne kaffalchiisuu danda'uu fi kabajaa fi hegeree uummata keenyaa balaarra buusuu danda'u argaa jirra. Waan ta'eef dhimmoota hegeree heera keenya wayita ammaa hojii irra jiru bu'uura godhatuun uummanni keenya adeemsota seerawaa fi heera qabeessa hunda hordofuudhaan deebisa waan hin argatiniif heera biyyattiitiin mirgi hiikoo heera laachuu kan kennameef gara mana maree federeeshiniitti iyyannoo dhiyeessus manni maree federeeshinii itti gaafatamummaa olaanaa kan sabootaa fi sablammoota biyyattii hunda qixa tajaajiluuf itti kenname cinaatti dhiisuun uummata keenya irratti dhiibbaa fi ukkaamsaan hin barbaachifne akka gahuuf tumsitu ta'uu waan argameef uummanni walaayittaa gaafatamummaa irraa eeggamuun olitti gatii kan itti kaffalee biyyuma isaa irratti alagummaan akka itti dhagahamuu fi akka lammii lammataatti akka ilaalamu taasisaa jiraachuu isaaf itti gaafatama seenaa jalaa kan hin baane ta'uu hubachiifna. Uummanni walaayittaa cunqurfamaan ilmaan isaa guyyaa xiiqii waliin ta'uudhaan qabsoo karaa nagaatiin geggeessu akka hin dhaabne hubachuun haalaan kan ture ta'us manni maree federeeshinii yeroo jirutti dhimmi bahee uummata walaayitaaf bu'uureffamuu bulchiinsa mootummaa naannootiif akka murtiin uummataa yookiin riifarandamiin qophaa'u gochuun itti gaafatamummaa irra jiruu fi amaanaa uummattoota Itoophiyaa hunda akka baatu irra deebiin kabajaan gaafanna. 2. Nageenya mirgootaa fi fayyadamummaa haqa qabeessa uummattootaa fi lammiilee itti dhiyeenyaan hordofuuf akkasumas adda durummaan raawwachuu fi raawwachiisuuf aangoo kan qabu mootummaan federaalaa biyyattii naamusaa fi nagaa jaallattummaa uummata walaayittaa yaada keessa galchee gaaffii heera qabeessa mirga ofiin of bulchuuf uummanni walaayittaa gaafateef adeemsota heeraan ala hordofuu dhiisuun marii ijaarsa kilaasteraa heerawaa hin taane dabballoota paartii biyya bulchaa jiraniitiin walaayittaa fi ulee birootti eegalame dhaabsisuu sabootaa fi sablammoota walqixa tajaajiluu fi keessummeessuu mirkaneessuudhaan uummata walaayittaa kabajamaadhaaf deebisaan malu akka kennamu gaafanna. Uummanni walaayittaa manneen marii sadarkaa adda addaatti ijaaraniin mari'atee kan raggaasise ijaarsa bulchiinsa mootummaa naannoo walaayittaa ala marii fi yaadni wal dhahiinsaan geggeeffamu kamiyyuu guutummaa uummata walaayittaa biratti fudhatama kamiituu kan hin qabne ta'uu hubatee nagaa fi nageenya biyyaaf wareegama baasuurraa of qusatee kan hin beekne uummata walaayittaa mirga isaa kabajamee fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa dhiyeessee deebisa argatee haala irra wayyaawaa ta'uun biyyattii akka tajaajiluu fi ofiifis akka fayyadamu taasisuun gaafata seenaa akka baatu paartiin keenyaa fi miseensonni dhaaba keenyaa hundi kabajaan gaafanna. 3. Dhalattoonni walaayittaa hogganoonni paartii biyya bulchuu caasaa olii haga gadii keessatti argamtan yeroon amma keessa jirru sadarkaa qabsoon uummata walaayittaa duubatti deebi'uu hin dandeenye ta'uu hubattanii balaa hamaa egeree sabaa kabaja misooma guddina walqixxee fi diinagdee uummata walaayitaaf mirga ofiin murteessuutti danqaa ta'ee jiru oolchuu fi dura dhaabbachuuf itti gaafatamummaa seenaa fi lammummaa akka isinirra jiru qalbisuudhaan faallaa heeraa kan ta'e ijaarsa kilaastara baanamuu kana hadheeffattanii mormuudhaan murtii uummanni bakka buuna jettan sagalee guutuudhaan gaafate fedhii namoota muraasaan akka hin haqamnee fi dhaloota dhufuuf seenaa gadhee dhiistanii akka hin dabarre isin hubachiifna. Uummata keessan cinaa akka dhaabbattan waamichas dhiyeessina.
Gaaffiin heeraa karaa mirga ofiin of bulchuu karaa heeraa fi seeraan qofa furama malee murtii siyaasaatiin deebisa itti laachuuf mariin taasifamaa jiru dogoggora tarsimoo ta'uu hubachuudhaan sagaleen ummata keenyaa akka kabajamuu fi adeemsa anatu isiniif beekaa dhaabsisuuf ciminaan akka qabsooftan sochiin biyyoolessa walayitaa isin hubachiisa. 4. Deeggartoonni miseensonnii fi waahillan sochii keenyaa akkasumas humnoonni tarkaanfattoota dhimma hegeree walayitaa isin yaaddessu hundi ummanni keenya wareegama hin feesisne dabalataa akka kaffaluu fi shororkeessummaa mootummaa uumuu kan kaayyeeffate bifa fakkaatuun shira ta'e jedhamee xaxamaa jiru dammaqiinsaa fi qaroominaan hordofuun isinirraa eeggama. Dhimmoota ijoo kaayyoo bu'uura keenya keessaa tokko qabsoo karaa nagaa waan ta'eef shira xaxamaa jiruun gufattanii humnoota falmaa karaa nagaa ummanni keessan cunqurfamaan geggeessaa jiru kolaasuuf dhama'aniif akka hiree hin laanne isin gaafan. 5. Bilisummaa ummata walayitaaf kanneen dirreetti bifa ijaaramee fi dhuunfaadhaanis falmaa geggeessaa jirtan hawaasni diyaaspooraa marti waanjoon gabrummaa kan sirnaa fi caasaa cunqursaa waggoota 128tiif gateettii ummata keenyaarra jiru ulfaataa yoo ta'u yeroo ummanni keenya mirgi heeraan qabu kabajamee fi hafuura baafatu siichi ta'uu hubattanii hiree haala irra bilisa ta'e keessa jirtanitti dhimma bahuun adeemsa heeraan ala farra dimokiraasii abbaa irrummaa fi anatu isiniif beekaa nurra gahaa jiru hawaasa addunyaaf beeksisuun qabsoo farra cunqursaa taasisaa jirtan bifa ijaaramee fi qindaa'een itti fufuun hojii sagalee keessan dhaggeessisuu cimsitanii akka itti fuftan cimsinee dhaamman. 6. Humnoota siyaasaa tarkaanfatoo sirna bulchiinsa dimokiraasii fi federaalismii sabdaneessaa akka ijaaramuuf haqa walqixxummaa fi mirga abbaa biyyummaa sabootaa fi sablammoota hundaaf falmaa jirtan marti bara 1987 irraa kaasee biyyi teenya Itiyoophiyaan sadarkaa heeratti beekamtiin kennamee fi ummattoota sabootaa fi sablammoota Itiyoophiyaa sirna federaalummaa sabdaneessaa kan jiraataa turan ta'us ummanni walayitaa mirga heerawaa ofii fi of bulchuuf qabu sarbamee sabootaa fi sablammoota biroo 55 waliin ukkaamamee fi ugguramee golee naannoo tokko keessatti dirqiin akka bulu taasifamee faayidaalee siyaasaa fi dinagdee argachuu malu qarqara tahee ilaalaa turuun ni beekama. Haa ta'u malee waggoota muraasaa as sabootni tokko tokko bifa barbaadaniin caasaa ijaarsa barbaadan kan argatan ta'ullee gaaffiin ummata walayitaa akkuma ukkaamametti kan itti fufe waan ta'eef sochiin keenya ummata keenya cinaa dhaabbachuun mirga haqaa fi fayyadamummaa walqixaa fi mirga abbaa biyyummaa saboota cunqurfamoof waahillummaa fi nu waliin dhaabbachuun keessan yeroo kamiyyuu caalaa kan itti nu barbaachisurra waan jirruuf qabsoo karaa nagaatiin sochiin biyyoolessa walayitaa taasisaa jiru cinaa dhaabbatuun adeemsaa fi dalagaa heeraan ala nurratti raawwatamaa jiru akka mormitan ulfinaan isin gaafannaa. Federaalummaa sabdaneessummaa walqixxummaa fi fayyadamummaa haqa sabootaa fi sablammootaaf sochii biyyoolessa walayitaa soddoo adoolessa 2 bara 2014.
shukiro diwa bukura minjida woga te tanda lido bonchwa chali kida gamwa sofelanka ido demba damota tokka derya alamian kuchuru bita Hordoftoota keenya tokko lama jennee qophii keenya maayii sagantaa keenya irraa keessatti qabannee dhiyaanne irra geenyeerra. Innis kufaatii diinagdee fi qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa irratti afgaaffii ogeessa diinagdee Jaal Ayyaanaa Goobanaa waliin goone kutaa jalqabaa isaati kunooti. kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas daawwattoota keenya guyyaa irraa keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya kunis ogeessa dinagdee Jaal Ayyaanaa Goobanaati. Jaal Ayyaanaa Goobanaa irra kan qabannee dhiyaanne haala dinagdee Itoophiyaa keessa yeroo ammaa irra jiru sanaan wal qabatees immoo rakkoo qaala'insa jireenyaa biyya keessatti mudatuu fi maaltu kana fide isa jedhu irratti waanuma gabaabaa kan ibsaniif qabannee dhiyaanne. Jaal Ayyaanaa duraan dursanii gaaffii irraa keenya fudhattanii sarara irratti waan nu argamtaniif galatoomaa jenna maqaa dhaggeeffattoota keenyaa. Isinis warri sabaa'oo hedduu galatoomaa asirratti naaf ertanii akka ani waanuman beeku waanuman danda'u saba kootii fi hubannoo akka argatuuf gumaacha akkan godhuutiif kan na hayyamtan. Jaal Ayyaanaa dinagdeen Itoophiyaa amma maalirra jira akka irraa hubattanittis akka dubbiftanii agartanittis sanaan duratti garuu dinagdeen biyya tokkoo kufe yookaan immoo guddate kan jedhamu waggaa maal ta'uudha maalirraa ka'eetiin kan bifa gabaabaan osoo gara kan biyya kanaatti nufin jechuukooti. Ta'uu galatoomiin mee duruma akkuma jette kan Itoophiyaa kana suutee gara fuulduraatti keessa gallee diteelii isaatiin ilaalla. Haa ta'u malee isaatiin immoo waliigalatti dinagdeen biyya tokko jechuun akkaataa waliigalatti dinagdeen jijjiiramu waggaa tokko keessatti yeroo herregamu meeshaadhaa fi tajaajilli oomishamu walitti qabamee gabaa irratti gurguramee jechuudha. Meeshaan yeroo hundaa gabaa irratti gurguramee akkasumas immoo gara maallaqaatti jijjiiramee akkasumas tajaajilli illee jechuudha. Tajaajila jechuudha. Fakkeenyaaf kan wanta adda addaa baay'eetu jira jechuudha. Kan telefoona fakkaatu isa akkasii kun hunduu gara maallaqaatti jijjiiramee
maal jedhama GNP yookaan immoo Gross National Product jechuun egaa walumaa gala biyyi tokko kan isheen oomishtee gabaa irratti bahee gurguramee gatiin gurgurame sanaatiin gatii gabaa irratti gurgurame sanaatiin waggaa dhumarratti dinagdeen biyya sanaa waggaa kana keessa ammas ta'e ammas ture jedhamee yeroo dubbatamu jechuudha. Kun egaa GNP yookaan Gross National Product jedhamee kan waamanidha. Kanas kan herreganii warra statistical national yookaan immoo biyya tokkootii fi warra statistiksiitu kana hundumaa walitti fidee herregeetu herrega kana ifa godha. Isaan irratti hundaa'uun institution yookaan immoo jaarmoliin addunyaa kana keessa dinagdee irratti hojjetan jiru kan akka International Monetary Fund kan jedhamu 1950 keessa kan dhaabbate lola addunyaa lammaffaaf duuba baankii addunyaa yookaan immoo World Bank kanis immoo kanatti interestii qabanii kan jiranii warra akkasii kanatu herregee egaa biyya tokko keessatti dinagdeen akka ittiin guddatee jedhama. Waa'ee dinagdee yeroo dubbannu waan irraa kaanee sabni yookaanis warri dhaggeeffatan hubachuun irra jiru dinagdeen biyya tokko maali of keessaa qaba kan jedhu tokko dinagdee biyya tokko keessatti lafatu jira, albuudaa laficha keessa jirutu jira, namatu jira. Namni biyya tokko keessatti jiru suni kan hojjetuu fi hojiif gahe hojjechaa jiru akka qaama dinagdee biyya sanaatti ilaalama. Egaa kanattaan sun immoo kaapitaala yookaan immoo maashinarii kan jedhamtu jira. Kaapitaala of maashinariin kun immoo meeshaa waa tokko ittiin oomishuu fi namni dhimma itti bahu jechuudha. Meeshaan kuni sadarkaa adda addaatiin guddatee jira har'a addunyaa kana keessatti. Egaa faabrikaa kan jedhamu kuni maashiniitu jira. Dhaqee namni bira dhaabbatee albuudaa lafa keessaa bahe kana achi keessa gashee gara meeshaatti jijjiiraa jechuudha. Egaa dinagdee walumaa galatti kan inni qabu nama biyya sana keessa jiru kan hojiidhaaf gahe plus warra kaapitaalii yookaan maashiniidha. Isaan kun egaa maal jedhamu walitti dhufanii factors of production jedhamu kan itti waa tokko oomishuu fi dhimma itti bahamu jechuudha. Isaan kanatti walitti dhufee waliitiin wanni godhu. Baadiyyaa keessatti yoo fudhannee akka saba Oromootti fakkeenyaaf dur yeroo ijoollummaatti guddannee namni qambarii, gindii, sangaa akkasumas immoo nama qotiisa qotu sanatu wal duukaa baadiyyaa keessatti gaa qotiisa qotu yeroo qotu sana kana walitti fideetu qambarriin gindiin isaa akka kaapitaaliitti yeroo ilaalamu namni inni dhaqee qotiisa sana qotu immoo akka humna namaa yookaan leeber kan jedhamu kanatti ilaalama jechuudha. Akkasittiin kan waliigalatti oomishamu kana afaanii dinagdeetti jijjiiramee kaapitaal fi leeber yookaan immoo humna namaa kan jedhu kuni akka kanaati jechuudha. Egaa otuuni as keessaa hin bahini kuni biyya tokko keessatti guutummaatti egaa yoo danda'ame namni jiru sun harka yoo xiqqaate persentii 4 ala yoo hojii irratti bobba'ee guutummaatti qabeenyaan karaa namaa jiru sun dhimma itti bahama jechuudha. Persentiin 4 hojiillee yoo dhabe homaa
miti guutummaatti full employment yookaan immoo guutummaatti biyyi sun uummata isaa dhimma itti bahaa jira jechuudha. Yoo karaa biraa immoo kaapitaaliin illee guutummaatti dhimma itti bahamuu turre jira jechuudha. Guutummaatti dhimma itti bahamuu jira jechuun namni sa'aatii hojjetamu sana hundumaa maashiniin naanna'ee waa oomishuu turre jira jechuudha. Kun egaa full capacity yookaan immoo guutummaa humna qabu sanaan hojjechaa jira jechuudha. Yoo kana ta'uu baate namni hojii guutummaatti namni hojii hin qabu ta'e unemployment yookaan immoo namni hojii hin qabne baay'ee guddaa ta'e bal'aa ta'e egaa rakkoo adda addaatu dhalachuu danda'a. Isa suutumedheen itti deebi'aa. Dinagdeen tokko hundeen bu'uurri dinagdee tokko kana fakkaata jechuudha jechuun jedhee jaalle. Ole fayyaata ibsa bareedaan nulaatti nigamee as gara dinagdee Itoophiyaatti dhufnaa. Dinagdee Itoophiyaa kana akkamitti ilaaltu baroota dheeraadhaaf walitti fufiinsaan guddinni argamaa ture jedhama. Hanguma yeroo dhiyootti erga mootummaan aangorra jiru dhufe as gabaasni bahu akka dinagdeen biyyattii guddataa jirudha. Mee kanarraa hawaasummaa baasee isin gaafatin kanarraa waan jettan maaltu jiru? Dhugaa dubbachuu fi waan kanarratti beessa goonee staatistikii dhuma isma isaan baasanii yeroo guddate jedhu jijjiirama isa sila jedhatan GNP Gross National Productiin waggaa fakkeenyaatiif Gross National Productiin kun kan jedhamu real yookaan immoo dhugaa waggaa kudhan fuuldura ammam ture amma immoo akkamitti jira kan jedhamu kana jijjiirama gatii yookaan immoo price gatii wajjin walitti fidanii herreganiitu guddina kana herregu jechuudha. Fakkeenyaa fi kan immoo nominal GNP kan jedhamu jira. Nominal GNP jechuun immoo yeroodhuma sanatti gatii gabaarra jiru wajjin ilaalanii isaan herreganiitu ammas guddatee jedhu. Egaa kanatti suutee wanta inflation yookaan immoo jijjiirama gatii biyya kana keessatti jireenyi qaalii ta'e kan jedhame amma baay'ee haasa'amaa kan jiru kun yoom jalqabe kan jedhu waan akkasii kanarratti boodatti dhufna. Ammaaf garuu egaa tokkoffaa yoo dinagdee fakkeenyaaf Finfinnee keessatti anillee 2018 biyya deemeen ture. Ani amalan qabu tokko magaalaa sana keessatti guddadhe jechuun guddadhe tun taane achi keessatti baradhe waggaa 4 walakkaa yookaan waggaa 5 walakkaa ture naannoo sanaa. Finfinneen keessatti fooqiin baay'een ijaarameen jijjiirama akkasiin argee jiru 2018 yeroon biyya dhufu. Achi keessaa uummatillee baay'ee hedduminaan jira. Fooqiin ijaaraman kuni achi keessatti ijaaraman kana garuu Finfinnee alammoo yeroo baatee keessumaa gara karaa kibbaaf lixatti adeemee yeroon ilaalu innan dur beeku sun jechuudha kan waggaa baay'ee wanta ta'eetii fi warri baadiyyaa keessa jiru jireenyi isaanii caalaattiyyuu gadadoo yookaanis immoo fuula isaanii irraallee arguu dandeessaa baay'isee jireenyi isaanii iyyuma saaxilamanii jiraachuu argita. Finfinnee keessatti garuu warri fooqii sanaa qabanii fi maatiin isaanii yookaanis immoo gara caalu warri alaa dhufanii achi keessatti investii godhanii waan sana ijaaranii egaa namni alaa dhufu isa sanduwwaa ilaalee biyyi sun guddatteetti kan jedhudha. Guddinni biyya tokko akkuma silatiin jedhee GNP yookaas Gross National Productiin kuni waggaa tokko keessatti biyya tokkotti kan oomisha fi tajaajila service and goods and service oomishamee namni umurii hojii gahe guutummaatti hojii argatee jechuun
Hayyoo xiqqaate amma persentii 5 hojii haa dhabu malee persentii 5 persentiin 95 hojii argatee hunduu hojii irratti wanni ta'e waan isaan oomishan sun immoo gabaa irratti gatii gaarii irratti gurguramee fi jireenyi isaanii yoo jijjiirama agarsiise. Kun egaa galiin dinagdee ta'e kun hundumaaf walqixxummaallee jechuu baannee hiramee income distribution jedhama. Yookaanis immoo fair distribution wanti oomishame suni qotee bulaa utuu hin jedhin barsiisaa utuu hin jedhin abbaa fedheef akka wal madaalutti yoo hiramee jireenyi namaa sun isaa wajjin wal madaalee fooyya'eera ta'e jijjiirama ta'eera ta'e uummati biyya sana keessa jiru kan hojiirra hojjechaa jiru jechuudha. Akkas yoo ta'eera ta'e ekonomiin biyya tokkoo guddatteetti guddachaa jirti jedhama. Itoophiyaa keessatti garuu kan agarru kan argine yeroo sana ijuma kun kan hin argee baay'ee kan nama gaddisiisu keessaa tokko amala haaraa kan hin argee yeroo Finfinnee keessaa bahee adeemu gara bitaa gara mirgaa ilaalaan deeman ture. Fenomeenii yookaanis waan durii nagarreellee argaan deeman ture. Kuni dargaggoon ijoolleen akka jiranitti karaarra dhaabbatu. Konkolaataan tokko iddoo magaala seenu akkuma gabaa dhufanitti itti marsanii horii kadhatu. Waan akkasiin arge. Kun safuu Oromoo keessumaa biyya Oromiyaa keessa kan deeme safuu Oromoo keessa waan akkasiin turu. Kan nama gaddisiisu taansee shamarran ijoolleen dargaggoo ta'anillee karaarra dhagaarra cal jedhanii taa'u. Maal ijoolleen kuni yoo hojiidhumallee hin qaban ta'e maaliitii fi dhaqanii harmee isaanii akka hundurbeennu sanatti hin gargaaran kan jedhu faan nama gaafachaa ture jechuudha. Namni amma yeroon jijjiirameera. Ijoolleen kun mana galaniis wanta hojjetan hin jiru wanta hin hojjenneef jiru. Egaa amma rakkoon dinagdee Itoophiyaa yeroo dubbannu isa kana ilaaluun irra jira jechuudha. Ijoolleen umurii hojiif gahan warri baratanii yuunivarsiitii fixan warri hin baratiin high school jechuun baratanii high school fixan kun hunduu umuriin isaanii hojiif gahe hojii hin qaban. Kun jechuun maal jechuudha? Qabeenyaa isa majjenne silaasan biyya tokko keessa jiru sana balleessaa jiru jechuudha. Namni immoo yoo hojjetu ta'e yoo waa tokko jireenyi isaa meaning yookaanis immoo wanni hin qabu ta'u sammuu isaa irratti illee dhiibbaa guddaa fida jechuudha. Isa kana tokko kanaan arge. Lammata Finfinnee bareedaa sana keessa gaafa wanniiti dhanneetu irreecha irreeffanna jenneetu dhanne jechuudha. Yeroo konkolaataa dhaan deemnaa firaa wajjin bitas mirgas ilaalaan deemu. Ani amalli koo kana. Bitas mirgas yeroo ilaalu dhalli namaa kan karaa sanarra ciisu kan beela jechuudha. Kan iddootti galu hin qabne kan waa hojjetu hin qabne karaa sanarra akka bineensaatti namni tokkollee maal taate maaddana ciiftee kan hin gaafannetu karaa sanarra ciisa jechuudha. Kun Finfinnee keessa kun Oromoo ta'uu danda'a, uummata gosa biraa ta'uu danda'u. Egaa dinagdeen guddati otuu ta'eeti dinagdeen guddachaa jira otuu ta'e isaan kanaa fi furmaata jireenyaa taliga yookaan immoo kenna jechuudha. Kun hin taane. Egaa waan kana guddina dinagdee irratti egaa akkuma silesiin jedhee jijjiirama waggaatti persentii akkasiitii ta'e yeroo jedhanii jijjiirama kana kan fidu hundeensaa humna namaa dhimma itti ba'u kaapitaalii maashinii jiru kana itti dabalanii humna namaa kana kan taligu industirii bananii qonnaa akka inni beessa godhee qotiisa keessatti productivity yookaan immoo jenna inni teknooloojii haaraatiin fooyyessanii teknooloojii haaraatiin qotiisa sun agartee
oomishi sun akka babal'atu gochuu, tajaajili adda addaa kun akka babal'atu gochuu, kanaani namni akka hojii argatu gochuu danda'ama. Garuu amma kanan goonetti fooqii duwwaa ijaaranii yookaanis immoo warra sooressa konkolaataa sana oofuutiif naannoo Finfinnee karaa ijaaranii kunoo biyyi guddate jechuun hin danda'amu. Guddinni dinagdee tokko kan ittiin madaallu maayinni galiin argame sun uummataatii fi amma ta'etti walqixxummaa jechaan jiru amma ta'etti yeroo uummaticha bira gahu karaa hojii uumuu, karaa mana barumsaa, karaa tajaajila fayyaa, karaa adda addaa yeroo uummaticha gargaaru jechuudha. Isa kanatu guddina dinagdee jedhama. Guddinni dinagdee kuni egaa kana yeroo dhaallu guddinni dinagdee jira jechuun hin danda'amu jechuudha maaf hin jedhe. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo gaafii fi deebiin jaal ayyaanaa goobanaa waliin taasisne kanaan hin goolabamne. Itti fufa kutaa tokkoffaa kanaa kan ta'e kutaa lammaffaa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti isiniif qabannee akka dhiyaannu asumaan isin hubachiisa. Qophiilee keenya sagantaa irraa keessatti isiniif qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtanidha. Sagantaa keenya itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoon uummata Oromoof.